Dargaggoo Soolaan Gammachuu Koolii walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiru irratti viidiyoon inni waraabe badhaasa idilee addunyaa irratti beekamaa ta'e Rooy Piik jedhamu akka inni moo'u taasiseera. Qopheessituun qophii labataa Tigisti Gammee Soolaanii fi obboleessa isaa waliin marii taasifteetti kunootii caqasaa. Akka moltaan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffatoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjeteen badhaasa addaa argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bahii inni arge akkasumas immoo obboleenyi isaa lama hangafti ogummuma kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti himu qaba. Obbolaasaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Maqaan koo Soolaan Gammachuu Koolii jedhama. Kan hin dhaladhee Wallaggaa aanaa Giddaa Keeramuutti ijoollummaa koodhaaniin gara Finfinnee dhufe. Soolaan gaazexeessaa viidiyooti. Firilaansarii jechuunis gaazexeessaa miidiyaa tokkotti odoon daangeffamin miidiyaa adda addaatii hojii isaa dhiheessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Aljazeeraa, CNN fi VOA irratti dhihaachaa turuusaa ibsa. Gabaasa Sadaasa 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete. And the 2021 Rory Peck News Award goes to Soolaan Koolii for the cost of war coverage of Ethiopia's Tigray conflict. Kuni moo'uun isaa waltajjii magaalaa London keessatti qophaa'e irratti hoggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Roy Peck bara 2021 Soolaan Kooliif gabaasa gatii waraanni nama baasisu jechuudhaan walitti bu'iinsa Tigraay Itoophiyaa keessa irratti hojjeteef. Soolaan qophii dheengaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera. I feel so proud to have received such a prestigious award. Gaazexeessitoota guutummaa addunyaarraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaastota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman 3 keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geebaa fudhachuudhaaf garuu yaadeera laata. Awwaardii kana nan argadha jedheerree baay'eetti expect hin goone maaliifree namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetan waan ta'eef garuu gargaarsa waaqayyoodhaani moo ergameera jechuu danda'a. Baay'ee gaariidha. Egaa amma gara hojii keetitti hoo deebinee hojii naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu. Waraana booda wanna ture keessattuu miidhaan namarraan gahu ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata ana hojjechaa turte. Naannuma san dhaquun waraanni yeroo jiraachuu baatellee nyaanni sanitti argamuun kutannoo akkamii barbaada? Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti kominikeet gootu karaan tokko yoo hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhattee deemtu lubbuu kee irratti jechaadha. Egaa ani immoo maalidhaa akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka. Waggootan 10 booda yoo kanatuun gabaasiin hafee baay'eetti gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheeni. Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenyaaf hiruu barbaaddu wanni sammuu keessas hin banne. Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun argee keessumaatii gaafa maayikiraarraa deemu namoota du'anii reeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafan argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee haadha abbaa obboleessa dhaban boon gaafan argu keessi koo baay'eetti miidhame. Ambiraan Soolaan walitti bu'iinsa kanaan dura hojiiwwan maalirratti xiyyeeffachaa turte? Firiilaansariidha jechuunis miidiyaalee adda addaatiif hojjetta malee miidiyaa tokkotti hin daangeffamtu. San dura walitti bu'iinsa kana dura hojii akkamiirratti xiyyeeffachaa turte? Akka firiilaansarii tokkotti opportunity adda addaa sii dhufu embrace gochuus irra jiran biizinasii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii miitingii adda addaa
wantoota baay'ee diverse ta'e irratti kan hojjedhaa ture. Kanaafi wantoota na dhufan sana hojjedhaan ture. Amma gara badhaasichaatti hoon si deebisee badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaatteetta irratti. It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts. Dubbiin achirratti gootee si baay'ee cimaadha. Walumaa gala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fidu irratti dubbatte maallaqaanis hoo ta'e waan argattee himuudha fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii fuulduratti hojjettu irratti dhiibbaan yookaan immoo waan inni si dabalu maalinni. Awwaardiin kun humni koo wajjin kana fudha. Kana booda akka award winning journalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsaa baay'ee tun taaneyyuu garuu immoo recognitionii sanatti naafi waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliifree awwaardiin kun gaazexeessota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'eef iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa namoota adda addaa wajjin baruu opportunity gurguddaa naabana jedhee yaada. Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolan nama sadaffaadha. Hangafa Soolan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa hangafaa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Rooyitersiif hojjeta. Maatii maan keessa jirra hojii joornaalizimii keessa akkuma silaa obboleessi koo Soolan dubbate obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa. Innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenyaa keessumaa yeroo bosonni Baalee gubate faa sana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis. Sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'inaan innis biyya gatee deeme. Ani immoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televezyiinii keessan hojjechaa ture. Achi beetan Reuters keessa kanan seene. Reuters keessa amma gara waggaa 10ti. Achi keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nun gabaasnu. Eenyuufiyyuu waan hoogamu miti. Garummoo wanta fact on the ground waan jiru yeroo gabaastu waan ati waan biraaf oogdu waan itti fakkaachuu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira. Haalli gaazexeessotaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'uyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaadha jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessuu irratti duduban deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu nuni duduban deebinutti mafuufna. Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu. Gara gaazexeessummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achi booda immoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii. Hordofuutu isaan irra jira jedhee yaada. Achi booda waa hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabdatee yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaan keessi qixxaataas si sirraa deema. Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaa fi karri tokko yoo isaan dide karra biraa bananii saaqanii yaalu. Waan obboleessi koo argate baay'ee akka obboleessaatti miti. Akka lammii Oromootti akka lammii Itoophiyaatti akka gurraacha tokkotti iyyuu wanta nu boonsudha. Namoota faranjoota baay'ee wajjin addunyaatti wajjiniin morma wal qabeetu moo'ee gaafa dhufu baay'ee nuti waan nu boonsuu qabudha waan namatti toludha. Hayyee ulfaadha egaa gara fuulduraattis badhaasa baay'ee sin hundumaafuu hawwa nagaatti. Dhaabbanni Rooypeek waggoota 25 darbaniif gaazexeessitoota akkuma Soolan biyyoota adda addaa keessatti addunyaa irratti jechuudha. Firiilaansarii ta'anii hojjetanii fi hojii cimaa ta'e addunyaa biraan gahaniif beekamtii qarqaarsa maallaqaa akkasumas immoo leenjii adda addaa kennuudhaan beekama.
Torban dabarsine kana dhaloottan Itoophiyaa fi Eertiraa magaalota biyyoottan alaa 27 keessatti argamanu hiriira bahuudhaan mootummoota alaa warreen dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jedhaniin akka dhimma Itoophiyaa keessa hin galle gaafataniiru. Miidiyaalee dhimma Itoophiyaa irratti oduu dhugaa hin taane facaasu jedhanis balaaleffataniiru. Hiriira magaala Waashingten DC fi London keessatti taasifame irratti gabaasa Habtaamuu Suyyum qopheesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti. Gara Waayit Haawusitti hiriiruu ka jalqaban dhalattoota Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas lammiiwwan Ameerikaa kanneen kumaan lakkaa'aman ta'uun tilmaamamee jira. Waltaasiftoota hiriira kanaa irraa akka hubatametti kaayyoon hiriira kanaa Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa irratti dhiibbaa goote kan ittiin jedhanii fi gocha dhiibbaa ta'uu hin qabnee fi gidduu seensa jechuudhaan akkasumas ejjennaa gam tokkoof looguu ittiin jedhan akka jijjiirtuuf gaafannaa jedhaniiru. Keessumaa Yuunaayitid Isteets wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa eega jalqabame as kan mootummaa Itoophiyaa waliin wal falmaa jiru humnootii Tigraayiif caalchiftii jechuudhaan waltaasistoota hiriira kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Mokonnin Geetaachoo VOA'f ibsanii jiru. በጣም ተቀባይነቱን እያጣን ያለው የአሜሪካ መንግስት እውነት ለመናገር አሜሪካ አሁን በምትከተለው መንገድ ነው በዚህ በተሳሳተ ፖሊሲ dhugaa dubbachuuf mootummaan Ameerikaa baay'ee fudhatama dhabaa jira. Ameerikaan karaa amma hordoftuu fi imaammata dogoggoraa qabduun rakkoo guddaa keessa seenti. Keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa akkaan barbaachisaa fi bu'aa Ameerikaafis barbaachiftuu turte. Sana kabachiisuuf mootummaan uummanni file kan Itoophiyaa wajjin hojjechuu ituu qabdu shiftaa deeggaraa jirti. Gochi ishee kun lammiiwwan isheefiyyuu gaarii miti jedhaniiru. Himanni kana fakkaatu yeroo dhiyaatu kun ka duraa miti. Duraan tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu Yuunaayitid Isteets Ambaasaadar Lindaa Toomaas Giriinfiild walgahii gola nageegumsaa irratti deebii kennanii turan. Nagaaf waamicha naa dhiyeessinuu Yuunaayitid Isteets gam tokkoof loogdi jechuudhaan qeeqa dhiyaatan tokko tokkoof deebii kennuun barbaada. Waan ifatti beekamuu qabu tokko jedhan tarkaanfii humnaa gama hundaan fudhatamu ni balaaleffanna. Raayyaa ittisaa kan Itoophiyaa fi Eertiraa tarkaanfii humna waraanaa fudhatu ni balaaleffanna. Tarkaanfii humnootiin TPLF fudhatan kan humnaas ni balaaleffanna. TPLF Tigraayin ala duula waraanaa babal'ifachuu ni balaaleffanna. TPLF bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessaa gadhiisee ba'uu qaba. TPLF fi WBO'n sochii gara Finfinneetti taasisan hatattamaan akka dhaabaniif waamicha dhiyeessinaa jedhan Giriinfiild. Ambaasaadar Giriinfiild kana dubbatan iyyuu hirmaattonni hiriira kaleessaa ejjennaa Ameerikaa irraa gammachuun qaban. Isaan kana keessaa obbo Teediroos Kaabtimar akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets ejjennaa ishee sakattaatee ilaaluu qabdi jedhu. ኢትዮጵያውያኖች በተለይ እዚህ ዋይት ሀውስ መተን ለአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያውያን በፍጹም የነሱን ሂደት የማንቀበል መሆናችንና ሀገራችን ውስጥ ካለው መንግስት ጎን ቆመን ለነጻነታችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ መብት ለሚወን ኢትዮጵያ ዋይት ሀውስ ዱፍኔ ደምሰ ሞቱማ አሜሪካ ከኒን ፉዳኔ ተኡ ኬኛፊ ሞቱማ ብየ ኬኛ ጭነ ዳበኔ ብሊሱማ ኬኛፊ ምርገ ለሚወን ኢትዮጵያፍ ከቀብሳኑፊ murannoo qabaachuu keenya agarsiisuuf dhufnee jedhaniiru. Hiriirtota keessaa tokko kataate shamarree Haannaa Amaanu'eel rakkoo jiruuf furmaanni harka lammiiwwan Itoophiyaa jiraa jetti. ስለዚህ መደረግ ያለበት እነሱ ኦልሬዲ በቃ አሁን በህዝቡ ፈልጎ የመረጠው ኃላፊ እንዳለ kanaaf kan ta'uu qabu namni uummanni file waan jiruuf aangawoonni murtii kennuu qabu. Hundi keenya gamaas gamanaas lammiiwwan Itoophiyaati. Jaalalli ni mo'a. Mootummaa wajjin taanee yoo hojjanne diina biraa alaa hin waamnu. Jaalalaaf tokkummaan hundi keenya hojjechuu qabnaa jetteetti. Hiriironni kaayyoof waamicha wal fakkaataa qaban Yuunaayitid Isteets magaalotii 20 caalaa keessatti gaggeeffameera. Walwaraansi waggaa tokko caalaa lakkoofsise dhaabatee gamni hundi mariif akka gatta'an gaafataa akka turte Ameerikaan walitti bu'iinsa kanaaf gama duula waraanaan furmaanni akka hin argamne ibsa baasaa turteen yaadachiiftee jirti. Torban darbe gara Afrikaatti maluun hoogganoota adda addaa waliin ka dubbatan ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan rakkoon Itoophiyaa keessaa kutaa sanaaf daafoo qabaataa jechuun akeekkachiisan. Gamni wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaaban gochuuf dhiibbaa gochaa akka jiran ta'uun ibsameera jechuudhaan Habtaamu Siyyuum gabaasee jira. Helen Masfin jedhamti. Shamarree waggaa 26ti.
naannoo Tigraay magaalaa Addigiraatitti akka dhalatte dubbatti. Yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalaa Gondor keessa jiraatti. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiru walqabatee abbaa warraa ishee kan ijoollee lakkuu 2 waliin horan dhabuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Naakoor Malkaatu bakka isheen jirtutti bilbilaan haasofsiisee gabaasa ittaanu qopheesse caqasaame. Shamarree waggaa 26 ta'uu kan dubbattu Heelen Masfin yeroo ammaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessa ijoollee ishee lakkuu 2 waliin akka jiraataa jirtu dubbatti. Sababaa itti naannoo Tigraay irraa gara Gondar dhaqxeef yeroo ibsitus ትግራይ ክልል ላይ የነበርኩበት ጊዜ ትምህርት ተማሪ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ባላገር ዱር የሮን ትግራይን ቱሬ በረቱን ቱሬ ሰናን ቦዳ ሚሴን ሰራያ ኢትሰብያ ሆጂዳፍ ገረ ትግራይ ዱፌትን ሄሩሜ ገረ ኦሮሚያ ዳቄ ዱቢ ኬኝራት አባ ወራኮ አላታ ጎንደር ዋን ተኤፍ ሰፋና የሮን ድርቀማፍ ገረ ኦሮሚያት ኤርጋም አኒስ ዱከን ዴሚ yeroo abbaa warraa koo dirqamaaf bakka biraatti ergamu immoo qofaa kotaa warra jedheetan gara maatii isaa magaalaa Gondar jiran dhaqeen hanga inni hojii isaa xumuree dhufutti isa eegaan ture. Amma yeroo inni akka dirree waraanaa irratti lola irratti du'e natti himamu ijoollee koo waliin maatii isaa bira jiraachuun itti fufe. Jechuun kan ibsite Heelen akkaataa itti abbaa warraa ishee waliin wal bartee fi akkamitti akka bultoo ijaarratan dubbatti. ትግራይ አዲግራት ከተማ ነው ተዋወቅነው። Abbaa warraa koo waliin magaalaa Addigiraat keessatti wal barre. Ergasii wal fuunee turtii waggaa 5 keessatti ijoollee lakkuu 2 horanne. Abbaa warraa koo hedduun jaalladha. Haadhoo koo walittiin isa jaalladhan ture. Maqaan abbaa warraa kootii Mulgeetaa Geetaachoo jedhama. Umuriin ijoollee koo 4dha. Lamaanuu lakkuu yoo ta'an dhiiraaf durba Maakbeel Mulgeetaa fi Hiyaaw Mulgeetaa jedhamu. Yeroo ammaallee na waliin mana adaadaa Mulgeetaa Gondar jiru keessa jiraanna. Jetteetti Heelen yeroo dhumaaf waa'ee abbaa warraa ishee dirree waraanaa dhaquun achitti lola irratti lubbuun isaa darbee akkamitti akka dhageesse yeroo dubbattu akkas jette Heelen. አባትና እናት የለውም ያሳደገችው አክስት ናት እና ወንድምና እህት የለውም። Abbaaf haadha hin qabu. Obboleettis ta'e obboleessa hin qabu. Kan isa guddiste adaadaa isaati. Baay'ee na gaddisiisa. Caamsaa 29 bara 2013 bara darbe jechuudha. Naaf bilbilee amma gara Tigraay deemuufan jira. Homaa hin yaadda'in neetworkiin hin jiru. Bilbilli koollee dhagaa fixachuu danda'a. Hin dhiphatin nan dhufaa wala garraa annagaa kooti hin yaadda'in naan jedhe. Achii booda sagalee isaallee dhaga'e hin beeku. Akka lola irratti du'e hiriyoottan isaatu natti hime. Jette waan yeroo ammaa Itoophiyaan dhabdeettee jettuu fi waan ta'uu mala jettullee Heelen ibsitee jirti. ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ነው ያጣችው። አንዴ Itoophiyaan waan baay'ee dhabde. Uummata ishees ijoollee ishees dhabdi. Humna diina biyya biraarraa dhufe ofirraa qolachuu danda'u dhabdi. Ijoollee ishee dhabde. Reenfi isaanii kan bakkeetti awwaalcha malee hafe meeqatu jira. Itoophiyaan biyya qabeenya qabduu fi kan biraafuu ooluu dandeessu. Itoophiyaan ijoollee ishee dhabde. Jechuun kan ibsite. Heelen yeroo kanatti waan biyyattiif barbaachisu nagaa qofaadha jechuunis dhaamsa ishee dabarsiteetti. ሰላም ብቻ ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሰው ለሰው አሁን ከትግራይ ያልተወለደ ልጅ የለም፣ ከአማራ ያልተወለደ ወይ ከኦሮሞ ያልተወለደ ብሔር ከብሔር ያልተወለደ ልጅ የለም አይደለም። Waan amma Itoophiyaadhaaf barbaachisu nagaa qofaadha. Namni namaaf amma kan Tigraay irraa, Amaaraa irraa, Oromoo irraa hin dhalanne hin jiru. Naannoo Tigraay keessa dhalattoota Gaambeellaa, Walaayittaa, Amaara hedduutu jiru. Naannoo Amaaraa keessa dhalattoota Tigraay hedduu jira. Anaan dabalatee. Gondar, Finfinnee, Hawaasaa keessa dhalattoota Tigraay hedduutu jiru. Yoo nuti wal eegnee hamaarraa wal baraarre malee eenyutu nu eega? Yoo nuti wal taanee biyya keenya eegganne malee eenyutu nu eeguu danda'a? Amma waanan jedhee dubbadhu hin qabu. Inni guddaan nagaadha. Hundumtuu nagaa buusuuf hojjechuu qaba. Itoophiyaan biyya amantii waan taateef waaqumti ishee haa eeguun jedha malee kan biraa maal jechuun danda'a? Jette wal waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay abuut humna ittisaa Tigraay ofiin jedhan jidduutti erga eegalame waggaa tokkoon lakkoofsise lubbuu heddummootaa galaafatee miiliyoonotaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Akkuma Heelen qaamni hunduu nagaaf haa tumsu jechuun ergaa dabarsite hawaasni idil addunyaaf dhaabbileef geggeessitootni biyyoota addunyaa hedduu akka nagaan Itoophiyaa keessatti bu'uuf qaamoleen hunduu akka tumsanii fi
mari'atan gaafachaa jiru. Rakkoo siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa mudate karaa nagaatiin furuudhaaf yeroo carraaqqiin hawaasa addunyaa itti fufee jiru kanatti lolli giddugala biyyattiitti dhiyaataa deemuun isaa gabaasamaa jira. Muummichi ministeeraa biyyattii Dr. Abiyyi Ahmedis qaamaan waraana gidduutti argamanii hoogganuudhaaf murteessuun isaanii himameera. Dhimma kanarratti duraan yuunivarsiitii Amboo keessatti barsiisaa seeraa kan turan yeroo ammaa biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minisootaa keessa kan jiraatan hayyuun seeraa obbo Bahaar Umarii haala amma Itoophiyaan keessa jirtu irratti akka yaada isaanii nuuf kennan namoo daandii dubbisee jira. Itti aanee dhiyaata. Obbo Bahaar, haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu haala ulfaataadha. Kan dhimma araara Itoophiyaa keessaatiif naannoo sanatti deddeebi'aa turan gaanfa Afrikaatti jilla addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrey Feltman dheengaddaa ibsa kennaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin dubbachuu isaanii eeranii ammallee nageenyaaf carraan jira jedhanii turan, garuu haalli lafa jiru immoo dhimma kana guuguu danda'a jedhanii turan. Kanumaan wal qabsiisee gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara adda waraanaatti bobba'anii waraanicha hoogganuudhaaf akka deeman yeroo ammaas adda waraanaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Kun deemsa araaraa jedhame sana irratti dhiibbaa gamii qabaata. Lolli kun akkuma beekamu lola waliiniiti. Lolli waliinii kan dhumachuu irra ture. Marii nageenyaatiin akkuma dhimma Afrikaa jilli addaa Jeff Feltman jedhanitti lolli kun karaa araaraa karaa dippiloomaasiitiin raawwatamu irra ture. Garuu immoo humnoonni lachuu fedhii haga tokko wajjin haasa'u yookiin walitti haasa'u qabaatanis lafarratti immoo wal lolaa jiranii lola gaggeessaa jiranii kan akka godhaa jiraniif injifannoo lafarratti argatan san marii gama dippiloomaasiitii irratti dhiibbaa godhuudhaaf achirraa bu'aa buufachuudhaaf natti fakkaata. Kana jidduutti immoo akkuma itti gaafatamaan Jeffrey Feltman jedhe san lubbuu namaatu badaa jira, lubbuu namoota nageenyaatu badaa jira, qabeenyatu badaa jira. Kanarra salaalolli kun durumarraa'us jalqabee ammaas gama araaraatiin xumuramee namoonni lola keessatti miidhaman gargaarsa argatanii rakkoon jiru rakkoo siyaasaa san mariidhaan odoo xumuramee gaariidha. Mee gara dhimma muummicha ministeeraatti si geessu obbo Bahar. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed amma gara adda waraanaa deemuu isaaniitu dubbatama. Kun akka seera addunyaattis ta'e akka heera Itoophiyaatti ammam fudhatamaadha. Muummichi ministeeraa yookaan hoogganaan biyyaa tokko waajjira isaanii dhiisanii qaamaan adda waraanaa deemanii geggeessuu danda'u moo hin danda'an? Gaafii gaarii. Kanamee dabaasnee ilaallu tokko akka heera biyyaa Itoophiyaatti ilaallu, lammaffaa akka seera addunyaatti ilaallu. Heera mootummaa Itoophiyaa yoo ilaalle taate muummichi ministeeraa itti gaafatamaa hoogganaa olaanaadha. Bakka inni jirretti bakka bu'ee hajaa kan gaggeessuu danda'u itti aanaa muummee ministeeraati. Kana jechuun akka keewwata 75 irratti kaa'ame bakka muummichi ministeeraa hin jirretti jechuun kuni fakkeenyaaf muummichi ministeeraa daawwannaa idileetiif yoo gara biyya alaa deemu taate, yoo tarii kan dhukkubsatu taate yeroodhaaf itti aanaan muummee ministeeraa isa bakka bu'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Dhiyoo kana biyya Ameerikaa keessatti waan ta'een fakkiitti wal bira qabnee yoo ilaalle dhiyoo kana pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden yaalii wallaansaatiif yeroo gabaaf hospitaala galee ture. Jidduu sanitti gara daqiiqaa 85tiif itti aantuusaa adde Kamilaa Haaris akka biyya bulchuu itti gaafatamummaa kennee jira jechuudha. Kanaaf bakka bu'ee hojjeta jechuun kun akkasitti yeroo imerjensii yeroo gabaabaadhaaf. Ammoo osoo muummichi ministeeraa biyya keessa jiru itti aanaasaa biyya bulcha jechuun I think asirratti qaawwa heeraa qaba, heerawaa miti. Dhimmi kun akka adeemsa heeraatiin mana mareetiin mirkanaa'u irra ture. Ta'uutii ammoo yoo gama seera addunyaatti deebinee muummichi ministeeraa hoogganaan biyyaa tokko lolarratti hirmaachuun adeemsa waraanaa keessatti akkamitti ilaalama akka jennu taate yeroo dheeraadhaaf seera addunyaa international humanitarian law keessatti hayyootaa fi ogeessota kan wal falmisiisaa ture. Gaggeessonni biyyaa taargeetii lolaa ta'uu danda'u. Kana yoon jalqaba irraa si eegale warri lola keessatti hirmaatan loltuun miseensota raayyaa biyyaati jechuudha. Miseensonni raayyaa biyyaa lola irratti hirmaachuu danda'u. Lola irratti hirmaatanii lola sanatti miidhamuu ajjeefamutu jira. Yoo lola irratti booji'amanis yakkamtoota waraanaa yookaan POWs prisoner of war taanee eeggamsi godhamaaf jechuudha. Warri ammoo miseensota loltuu waraanaa hin ta'in kamuu nama nagaya yookaan siviiliyaan jedhaman. Siviiliyaaniin tokko lola keessatti hirmaachuu qabu. Yoo lola keessatti hirmaateef yakka qaamni lola keessa jiran siviiliyaanota yookiin namoota nagayaa irra miidhaa ga'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee amma akkuma isin falmiin jiru fakkeenyaaf nama akka muummicha ministeeraa pirezidantii kana ministeera ittisaa kana
akka siviiliyaanitti ilaalamu akka kombaatantiitti. Nama nagayaati immoo nama qaama loltuuti kan jedhamu kun yeroo baay'ee falmisiisaa ture. Wanni falmisiisaa ta'eef akkuma heera Itoophiyaa irra jiruu fi Ameerikaas yoo fudhanna taate gaggeessaa waliigalaa muummicha ministeeraa pirezidantiin commander in chief ajaja humna waraanaa waliigalaati jechuudha. Humna waraanaa ajajuu danda'an jechuudha. Kanaaf namni humna waraanaa ajaju tokko akka loltuutti ilaalamee kombaatantiis ilaalamuu danda'ama. Warri jiru warri immoo namoonni kun aangoo sanaa qabaatan malee irra caalatti hojiin idileen isaanii hojii biyya bulchuu hojii gaggeessummaa waan ta'eef hirmaannaan loltummaa isaanii xiqqaa waan ta'eef akka kombaatantiitti ilaalamuu qabamu miidhaan isaan irra gahu immoo ajjecha yookaan assaasinashinii akka jedhu ture. Amma muummichi ministeeraa kana dhiisee suduudhaan lolatti hirmaachuun isaa yoo miidhaan kan irra gahu taate akkuma loltuu kamirra miidhaa geetu ilaalama malee akka assaasinashiniitti ilaalamuu dhabuu mala akka gama seera addunyaatiin bakki inni itti deemu inni mataan isaa taargeetii ta'uu danda'a jechuudha. Gama nageenyaatiin yeroo carraaqqiin gama nageenyaa keessumaa biyyoota gama dhiyaatiin kan akka Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaatiin carraaqamaa jiru kanatti muummichi ministeeraa bakka sanaa dhabamuun haasaa nageenyaatiif qaawwaa uumuu qaba. Qaawwa guddaa uuma muummichi ministeeraa suduudhaan lola kanatti hirmaachuun hojii dippiloomaasii akka malee gufachiisaa itti gaafatamummaa dabarsuuf yoo kan yaalu taatellee bakka bu'insi san guutumatti formaal ta'e idilaawee gama mana mareetiin muummichi ministeeraa haaraa filatamutu irra ture jechuudha. Hanga ammaatti dippiloomaatonni alaa keessattuu Jeffrey Feltman akka jedhetti muummichi ministeeraa marii araaraatiif qophaa'aa ta'uusaa dhimma kana gama araaraatiin akka xumuruu barbaadu haa ta'u malee haaldureen mootummaan lafaa kaa'anii jira. Muummichi ministeeraa hanga dhumaatti marii dippiloomaatota waliin godhu kana keessatti araaraaf qophii ta'uusaa malee ofii lolatti san hirmaachuusaa wanni ibsa hin jiru. Kanaaf I think lola kana xumuruu irratti dhiibbaa mataasaa guddaa qaba. Gaaffii xumuraa tokkoon sin gaafadha obbo Bahar. Karaa nagaatiin rakkoo kana furuudhaaf carraaqqiin Yuunaayitid Isteetsi ta'e biyyoonni addunyaa kaan itti jiran akkuma jirutti ta'e gama biraatiin garuu mootummaan Itoophiyaaf uummanni isa deeggaru biyyoonni gama lixaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa harka galfatanii gama adda bilisummaa uummata Tigraayiif looganii dhiibbaa gochaa jiru jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Hirmaannaa biyyoota alaa kana ija seera addunyaatiin akkamitti ilaalta? Shakkiin akkasii numa jira. Gama mootummaatiinis gama deeggartoota isaatiinis ni jira. Garuu gurmuun biyyoota yookaan addatti biyyoonni maqaan dhawaman kun qabatamatti dhimma Itoophiyaa keessa galanii yookaan garee tokkoof looguudhaan garee tokko irratti dhiibbaan godhan ittiin garagaa qabatamaa waan dhiyeeffatamatti hin fakkaatu. Biyyoonni dhiyaa kun wanni jechaa turanii marii keessan gama araaraatiin fixadhaa lola dhaabaa uggurri gargaarsa namoomaati irra godhamu kun haa ka'u marii keessan fixadhaa araara biyyoolessaa gaggeessaa namoota hidhaa jiranillee hidhaa baasaadhaati rakkoo siyaasaa kana mariidhaan furaa akka jedhan ture dhimma Itoophiyaa keessaa lixaniitii gaggeessan jechuudhaaf nama dhibaa yoo ka ta'u taate immoo inni dogongoraa jechuudha. Biyyoonni walabummaa biyyootaa birmadummaa biyyootaa kabajanii socho'uu qabanii akkaataa chaarchara mootummaa toltaan isaanitti. Kana jechuun garuu biyya tokko keessa yoo rakkoon jiraate biyyoonni biraa callisanii ta'anii ilaalan jechuu miti. Yoo miidhaan namoomaa gaggeeffame ta'anii ilaalan jechuu miti. Hayyuu seeraa obbo Bahaar Umar ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin walitti deebinaa ammasitti bakka jirtanutti.